ol seenan following mataa isaaniitis ni harkatan yaada isaaniitis ni ibsatan kun beeytee haqa namaatis dhorkuu hin qabnu dafaa qaceellotti itti oofa ibsaa if dura gabbaasuudhaaf ammoo nam kudhanii hafee furnekti da'aatiif if dura gabbuusaa dhageessanii isin hundinuu jechuudha. Yes, if dura gabbuusaa 44 irra jira namni hundinuu koppii liinkii share taap yoo gootan nama gubbaarra jiru san ol erginee hoggoonni ergate yaada isaa ergate ol baafna jechuudha. Namoonni immoo teeknooloojii baranneeti bilbila harkaa qabnurra maallaqa jijjiirrachuu qabna barachuu barbaanna jettan hundinuu galmeen itti fufee jira akkaatuma gartee amma dura isin himneen ol seenaa galmee annadhaa galmaa baradhaa. warri biraa ammoo warri barsiisuu dandeessan please welcome kottaa barsiisa warri dandeettii addaa qabdan ammoo isinitti himnaa dhagaa warri dandeettii addaa qabdan badhaasa qabdan nu wajji hojjechuudhaaf isin badhaafne nu wajjisni hojja wanni dandeettii addaa yaada biyyallee jijjiiru jechuudha namni itti aanu ol galchinu Anasiitu fuuldura jira. Anas abdii yoo qilleensarra jiraate ol galchi. Anasuma ol galchita. Namoonni taap copy link share dirree godhe ol bahuu qabu. Anas abdii yoo ergatee jiraate anas ol galchi. Anas abdii ayyee ni jira ol galcheetiin jira. Anas seenee jira. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ana sol seenee jira follow isaa kannaaf maaliif seete wanna namaan dhoorkina akka namaan dhoorkina nuti namni hedduu taap akkan taap godhu jiru tokko isaa ka gubbaarra jiru isinis taap copy link share gootanii gubbaarra bahuu ni dandeessan ol seentanii yaada keessan ibsachuu ni dandeessan maaliif nuti hin beeknu eenyu akka ta'e hin beeknu ifiif taap godhee gubbabbe isinis taap godhaa copy link godhaa share godhaa gubbaarra baha har'a waa'ee dandeettii haasawaa jirra follow isaa garuu ol guddisa yoo xiqqaatte nama 50 yoo harkate يا نبني أسجل جرود دينو شير قولا ترى والبهاتي والجلا ولي خنا جابوسنا أنا اسمع اللي تنقصو إسنا أنا سيف شير ولا فولو قدوني رافتنا إن شاء الله كذي يدو قلتو ما سنجشوا الرادة درجة يوم بريد درجة تاني أيه والله قلتو قداي سنجب كمنا إن شاء الله تكو برنو تل باون كذي تمني قلموني جرا قلتوني إن شاء الله أتكلم تيواتك كويس لا واي برنودا تنيرت يكاتا إتينكا يرو برنوني يقولوا كم تكار كتودن دينيو تو تكويس تينا. أوكي. إبسا تليجرام إبسا دمينا رجوين قوتي جرتا. جوين قوتي جراتي تليجرام سنفانا فوا تليجرام سن جوين قولا تليجرام إبسا دمينا خران إنفورميشن ني تدبرو جتشول. boordii mana barnootaati achirraa namni hundi barsiistoniis barsiisaanis sanii ala ammoo linkiin keessan isiniif ergama iimeelii keessaniinis isiniif ergama jechuudha maybe ati yoo warra duraa taate warra gartee torbaan kana isniina yookaan salaasaarra galma yoo jette warra si dura jiru jira warra itti aanurraa taataa jechuudhaati akkas nuti siistama nuti akkaatuma siistama abaluun beeknu addaan kanaa sanii addaan beeknu namoonni akka galma linkii gadhiifne namoonni galma witan hundinuu yaanni keenya isin bira gaayannee yaanna isin bira gaheetis siistama irratti nu barsiisaa jira iimeeliin keessan iimeelii qabatamaa ta'e iimeelii fudhatamaa ta'e jechuudha kanaafuu namni hundinuu bifa kanatti irraa fayyadamaa aashee oofaa malee anas 24 irra jira anas if duraa gabbuusa akkas namni beeytee waan isaa dalaga beeytee namni hundinuu dafaa follow godhaati 50 dura gabbuusaa namatti aanu wal argina sheerii fi taap godhuun irraanfatiin obboleeyyaa kiyya namni gartee daftee follow isaa barbaada akkatti dhufu inni nuuni barbaada achi booda nuun haasawa arrammoo dandeettii irra haasawu jira obboleeyyaa kiyya namoonni dandeettii qabdan hedduu jira sanaafuu dandeettii san akkamii baafannaa reefu jalqabeetiin ture jechuudha dandeettiin bifa itti jijjiiramtu dandeettii ta'eef argachuu itti guddachuu dandeessu wanni gartee si qofaaf hin jirre nama biraatiif jiru jirtu obboleessa kiyya dubbisi caqasi
خليه خيتي وجهي قبسوق خليه خي مالي ونين سريسو قبتنين سريسي بكتن نعمل كاو ددي بكتن نانتا نمي اينيون غافدا يون مال دبسي يوخا مال برد جرين خي ججيرمو دندا اچبودو دنديتين اني قبو دبسور مال فكات دنديتين واجا قصور رقب دنديتين ان حركاواتل چور رقب علم ما كان ربي دنديتي ادا داومي وري دنديتي ادا قب يادا ادا قب يادا بي ججيرو قب دمو بليز يو ويلكم مالك يعني خيسن سن yaada biyya jijjiiruu waan ta'eef yaada biyya jijjiiruu irratti ammaas isinii wajji hojjechuun dirqama. Even badhaasa illee isin badhaafne badhaasa qaba namni yaada addaa qabu. Dhageessanii yaada addaa namni qabu jechuudha. Badhaasa qaba. Badhaasa san boodan nu wajjin hojjeta. Tiimii keenya irratti ogeessa barbaachisu wasti maastarmaayindii itti goone isa sanii wajji hojjechuu ni dandeenya. Namoonni ammaan tana ol baasaa jirru namoonni amma fakkeenyaaf anasiitu asirra jira. Anas nama akkaan taaptaap godhee sheer godhee isinis taaptaap godhaa, koppii liinkii godhaa, sheer godhaa gubbaarra baha. Namoonni akkasumallee maaliif seetan waliin zallamnu. Nama harkaan dalaga jiru hundaa ol baafnu. Wanni isiniin jechuu dandeenyu sani. Kanaafuu har'a dandeettii irraa haasa'uu jirra. Namoonni dandeettii qabdan, namoonni khalaqa addaa qabdan, yaada addaa qabdan, propoozaala addaa qabdan, kan nama jijjiiru, kan qabattanii taa'uu jirtan, namatti mari'attan dhabdan, please you're welcome. Dandeettii addaa qabdan, dandeettii teessan san fidaa. Dandeettii teessan sanii wajjin bakka barbaadan isinii geessuu dandeenya jechuudha. Bakka barbaadan namni hundinuu koppii liink sheer godha namoota itti aanu jalaa ol galchaa deemna jechuudha. Oofa koppii liink sheer godha. Ayyee oofa qaceellotti namoonni hanga murtaa'ee ol galchina namoota akkaan gartee sheer godhe. Yes, if you fuudhee ta'e fidee jeenu garsiisa namni san fuudhee amma siistamni gubbaarra baasa. Waa'een galmeedhaa baay'oo ibsaa damiinaa jala seenaa obboleeyyan kiyya liinkii telegiraamaa tuqaa achirra seenaa galmaawaa barsiisonni adaraa isin barbaanna ulaa cufi isin barbaanna akka jabaadha isin barbaanna namoonni dandeettii like digital marketing, cryptocurrency, web. Yes, mammi galatoomii. Copy link share illee godhuu jirta. Galatoomii mammi. Barataanis barsiisaanis galmaa'uu danda'a. Dirreen tun laala obboleeyyan kiyya. Jaarraa nama keessa jiru kun jaarraa teekinooloojiiti. Jaarraa teekinooloojii kana keessatti namoonni irraa milkaa'uu danda'an ristiin guddoon nu hundaaf wal qixa kennamte akka addunyaatti tana. Ristiin tun eenyuuf kennamte jettanii yoo na gaafattan ana qofaa miti. Yookaan namoota waan tanarraa fayyadamu jiru qofaa miti. Nu hundaafuu kennamte. Qabsoon guddoon bakki godhuu qabdan bakka teekinooloojii sana. Teekinooloojii tanarraa qooda fudhannee dandeettii teenya fudhannee yuutuubii mataa keenyaa banannee maammee galatoon yuutuubii mataa keenyaa banannee weebsaayitii mataa keenyaa banannee appilikeeshinii waa irra gurgurru adda addaa barannee achirratti barsiifnee Google Ads waa buufannee waan adda addaa hojjechuu dandeenya obboleeyyan kiyya. Bakki malaan itti deeman teekinooloojiin mala barbaaddi. Dura itti amanuu barbaaddi. Eega itti amannee waan san itti deemuu barbaanne boodan ciniinnannee keessa honnee achi booda jireenya keenyaas jireenya ilmaan keenyaa abbootii keenyaa hawaasa keenyaa jijjiiruu ni dandeenya. Namoonni dandeettii addaa qabdan ammoo arraan tana for you surprise damiinni isinii wajji hojjechuudhaaf qophiidha. Isinillee badhaasuudhaaf qophiidha. Namoota dandeettii addaa qabdan propoozaala addaa qabdan nuti karamiin jechuudha. Kara diinagdeetii yaada gartee maallaqa jijjiiramuu danda'u jechuu keenya beekaa. Yaada maallaqa jijjiiramuu danda'u. Taalantii addaa jechuu keenyaa miti akkana jechuun beekaa akkana ta'uu hin danda'u. Yaada gartee wanna ta'uu danda'u. Kanaafuu bifa saniin yoonii fi wanna gootan taate yaada addaa nama qabu jechuudha. Yaada biyya jijjiiru, yaada isaan bira hotee yaadni sana immoo akkamitti hojiirra oolaadha. Nama akkaan koppii liink sheer taaf godhee mataa gubbaarra jiru qofa ol naarraan taana. Sarpiraayiziin guddaan sanii beekaa. Sarpiraayiziin guddaan qabnu isiniif sani. Nama dandeettii qabu ni badhaafna wajjillee ni hojjenna. Dhageessanii bifa kanaan akka deemuu qabnu jechuudha arraan taana. Bakka teenya ta duri deebine yaada keenya ka duraanii deebine boru hubachiisni tokko karaa araarsootiin nu dhufa waa'ee barnootaa ilaalchisee jechuudha. Oofa namoonni gubbaarra jirtan ni mul'attan.
توب 5 keessa jira Zakkii fi Maammee Falmii Show jarri hanga kun توب 5 keessa jirtanii oofaa namni hundinuu shoofa namni akkaan taaptaap godhe koppii liink godhe sheer godhe gubbaarra baha yaada isaallee ni ibsata isaa hojjisni haasofna hiree itti aanu nama kaaniifannina jechuudha. Ayyee Maammee galatoome akka ajaa'iba kannaas nu